Taphattoonni sarara fuulduraa Arsenaal Bukayo Saka, Kai Havertz fi Gabriel Martinelliin yeroo garee biyyaalessaaf taphatanitti miidhama isaan mudateen Arsenaalitti yaaddoo ta'eera. Diinaas Bashir dabalata qaba. Taphattoonni sarara fuuldura Arsenaal sadi Bukayo Saka, Gabriel Martinelli fi Kai Havertz tapha garee biyyaalessaa irratti miidhama isaan mudateef tapha Premier League torbee 8ffaa Arsenaal Brighton waliin qabuuf taphachuu fi dhiisuun isaanii shakkiidha. Taphataan sarara qarqara garee biyyaalessa England Bukayo Sakaan miidhama sarbaa isa mudateen tapha biyyisaa Giriikiin mo'amte irratti jijjiiramee dirreerraa bahe. Leenjisaan yeroo garee biyyaalessa England Lee Carsley miidhamni Sakaa salphaa akka ta'e ibsuun miidhama cimaaf akka hin saaxilamne of eeggannoof jenneen Arsenal akka deebi'u goone jedhanii ture. Bukayo Sakaan bara kana taphoota Premier League torbaan kubbaa goolii ta'an torba yoo mijjeessuun goolii 2 galchee jira. Kun rikoordii olaanaa liigichaan galmaa'aa jiru ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Kana dura Premier League England keessatti Kevin De Bruyne taphoota jalqabaa torba irratti kubbaawwan 8 mijjeessuun goolii 3 galchee ture. De Bruyne yeroo sana bara tokkotti kubbaa 20 mijjeessuun baricha goolabe. Kunis rikoordii Premier League England ta'uun galmaa'e. Goomsi Arsenal fi qabxiin isaa waggaa waggaadhaan dabalaa jira. Saakaas akkasuma dabalaa jira jedha gabaasni kun. Taphataan ganna 23 Bukayo Sakaan goomsa olaanaa kalaqaa fi dandeettii agarsiisaa jiruun Arsenaal bara kana kan waggoota darbanii caalaa tilmaama shaampiyoonummaa akka argatu taasiseera. Akkuma liigota gurguddoo Awurooppaattuu taphataa Baarseloonaa Raafinaa qofaatu Saakaa caalaa carraa uumuun fooyyee qaba. Taphoota Premier League 18 goolii galchuus ta'e hiroota isaaf mijjeessee kennuu kan dadhabe Gabriel Martinelliin taphoota 3 darbaniin garuu goolii 4 keessatti hirmaateera. Dhiyeenya filannoo jalqabaatiin sarara qarqaraa bitaarraan hiriiruu kan qabe Ricardo Calafioriin ittisarratti cimaa ta'uu fi Martinelliin gara fuulduraatti siqee akka taphatu gargaaruun taphatichi gara ga'umsa isaa duraatti akka deebi'u isa gargaaru mala. Mikel Morinoon sarara gidduurratti bakka duraanii Grand Xhaka taphatu irratti taphachuun immoo Martinelliif carraa biraa uumuu fi mala jedhamee eegama. He's in a rich vein of form, Kai Havertz, enjoying playing through the middle. It's a brilliant goal. Taphatan sarara dura garee biyyaalessa Germany fi Arsenal Kai Havertz barana taphoota Premier League torban galchii 4 lakkoofsuun kubbaa goolii ta'e tokko mijjeesse. Havertz kan bara darbee caalaa baricha goomsa olaanaan eegalee jira. Taphatichi bara darbee goolii 5 galchuuf taphoota 26 kan itti fudhate yoo ta'u bara kana taphoota 9 irratti galchii 5 lakkoofseera. Lammiin Germany Kai Havertz dirree Arsenal Emirates irratti walitti aansee taphoota torban goolii galchuun Robin van Persie bara 2012 seenaa kana hojjete ta'uun taphataa lammaffaadha. Walumaa galatti bara kana qindoominni taphattoota sadanii taphoota hundaan Arsenaaliif galchii 18 lakkoofsaniiru. Dursaa taphattoota Martin Odegaard miidhamaan hanga ji'a sadaasaatti kan dhabe Arsenaal miidhamni Saakaa, Martinelli fi Kai Havertz cimaa ta'uu baatus kilabicha ni miidha. Arsenaal tapha Brighton waliin qabuuf taphattoonni 3 kan hin geenye yoo ta'e Mikel Arteetaan bakka isaanii jalqabarraa Sandro Trossard, Gabriel Jesus fi Raheem Sterling fayyadamaaf eegama. Premier League England torbeen 8ffaatiin boru Arsenal Bournemouth waliin, Manchester United ammoo Brentford waliin taphatu. Tapha cimaa torbee kanaatiin dilbata Liverpool Chelsea waliin morkatu. Abtaamu Taamuruu oduu Premier League England akka itti dhiyeessa. The Australian will have a chance to set the record straight against near neighbours West Ham. Taphoota internationalaatiin booda Premier League in England borurraa dorgommiitti deebi'a. Boru taphoota liigichaa torba saganteeffamaniin guyyaa sa'aatii 8:30tti Tottenham West Ham kan itti keessummeessu isa jalqabaati. Taphoota 8 keessaa qabxii 8 qabatee sadarkaa 12ffaarra kan taa'e West Ham leenjisaan isaa Julian Lopetegui dhiibbaa keessa jiru. Isaan garuu afgaaffii addatti Eurosport waliin taasisaniin rakkoo jiru nan fura jechuun dubbataniiru. Tapha internationalaatiin dura West Ham goolii 4-1 Ipswich mo'atee akka ture ni yaadatama. Ange Postecoglou kan durfamu Tottenham qabxii 10 sadarkaa 9ffaadha. Postecoglou taphattoonni isaanii jajjaboo miidhamarraa deebi'uufiin oduu agaati. Taphoonni torbee 3 jala kan darbee dursaan taphattoota garichaa Young Minsanii fi Richarlison shaakalatti deebi'aniiru. Sa'aatii 11tti Fulham Aston Villa, Ipswich Town Everton
Everton, Newcastle, Brighton, Southampton, Leicester City, Manchester United ammoo Brentford waliin taphatu. Waancaa liigichaa si'a 20 injifachuun abbaa riikardii kan ta'e Manchester United qabxii 8 sadarkaa 14ffaarra taa'e. Sadarkaa Championshippiitti bu'uu keessa kan jiru Crystal Palacein qabxii 5 qofa caala. Qabxiin isaa kun bara dorgommii 1989-90 jalqabbii isa gadaanaadha. United haga yoona tapha 2 qofaan mo'ate. As dhiyeenya immoo taphoota hundaa 5 walitti aansee hin injifanne. Morkataan isaa Brentford qabxii 11ffaadha. Taphataa isaanii sarara gidduu Kobe Mainoo miidhamaan kan dhaban Erik ten Hag gama biraatiin taphoota intarnaashinaalatiin biyyoota isaanii kan hin tajaajille Nusair Mazraoui, Alejandro Garnacho fi Amad Diallo shaakalatti deebi'aniiru. Iddoo Kobe Mainoo Manuel Ugarte bakka bu'a jedhamee gama. Garuu Ugartenis garee biyyaalessa Uruguay osoo taphatu miidhama isa mudateerraa bayyanachaa jira. Leenjisaan Brentford Thomas Frank Erik ten Hag irratti qeeqni dhiyaatu daangaa kan darbedha jechuun miiltoo hojii isaanii irraa harka qabuuf yaalaniiru. Boruma galgala sa'aatii 1:30tti Bournemouth Arsenal keessummeessa. Arsenal tapha kana yoo mo'e qabxii isaa 20 gahatee sadarkaa 1ffaarra taa'a. Liigichaan Arsenaliif Manchester City qofaatu haga yoonaa otoo mo'atamin jira. Dilbata Wolves Manchester City waliin sa'aatii 10tti sa'aatii 12:30tti ammoo Liverpool Chelsea waliin morkatu. Liverpool qabxii 18 gubbee liigichaarra garee jirudha. As dhiyeenya fooyya'insa bayeessa mul'isa. Qindaa'aa kan jiru Chelsean qabxii 14 sadarkaa 4ffaarra taa'eera. Taphoota jalqabaa 10 keessaa 9 mo'achuun jiru leenjisummaa isaanii Liverpool riikardii bayeessaan kan eegalan Arne Slot qormaata jabaa Chelsea irraa isaan eeggatuuf ga'umsi mul'isan ni eegama. Liverpool taphoota Premier League 7 goolii 13 morkattoota isaa irratti galchee kan irratti gale 2 qofaadha. Kilaboonni liigichaa 19 hafan yoo xiqqaate goolii 6 sanaa ol irratti galeera. Arne Slot taphaan dura yaada kennaniin qabxii kana kilaboota irratti galmeessisne sadarkaa isaanii yoon laalu kilaboota gurguddaa qormaata nutti ta'anu hedduun akka nu hafanu beeka jedhan. Chelsean taphoota liigichaa 3 morkattoota isaa irratti goolii 10 galchee 2 qofaatu irratti gale. Wixata Nottingham Forest Crystal Palace waliin taphachuun sagantaan taphoota torbee kanaa goolabama. Liverpool taphoota waliigalaa kurnan darban keessaa 9 injifatus taphoonni kana booda isa eeggatan ga'umsa kilabichaa kan qorutaa jedhamee eegama. Qormaanni sirriin Arne Slot dilbata tapha Anfield Roaditti Chelsea waliin morkataniin eegalama jedhameera. Shifarraa Jaamboo dabalata qaba. From Jota Canate 1-0. Dursaan Premier League England Liverpool leenjisaa Jurgen Klopp erga hojii isaanii dhaabanii Premier League England keessatti morkachuuf itti ulfaata jedhamee ture. Ta'us leenjisaa lammii Netherlands Arne Slot erga teessoo Jurgen Klopp dhaalanii hojii qabatamaa kana dura Liverpool keessatti Klopp hojjechaa turan cimsee itti fufsiisuuf leenjisaa ga'umsa qabu ta'uu mirkaneesseera. Liverpool Premier League England taphoota 7 taphateen tokkoon qofa mo'ame qabxii 18 liigicha dursaa jira. Taphoota waliigalaa 9 hanga ammaatti taphateen ammoo 8 injifateera. Tapha dilbata dhufu Premier League England Chelsea waliin qabu yoo mo'ate ammoo leenjisaa Liverpool jalqabaa bara hojii leenjisummaa isaanii jalqabaatiin taphoota 10 dursan keessaa 9 injifate ta'uun seenaa galmeessuun akka xiinxalaa Sky Sportitti yoo ta'e ammoo jalqabbiin Liverpool gaarii ta'us kana booda taphoonni jiran garuu Arne Slot kan itti qoraman ta'a jedha. Liverpool taphoota Premier League England hanga torbee 7ffaan taphateen kilaboonni waliin taphate irra caalan sadarkaa liigichaan 13ffaadhaa gadi kan jiranidha. Isaan keessaa tarii Manchester United qofatu morkataa cimaa ture. Kanaaf Liverpool kilaba isa qoru hin arganne jedha. Leenjisaan Liverpool Arne Slot mataan isaanii kana dura yaada kennaniin ga'umsi keenya gaariidha garuu hanga ammaatti kilaboonni waliin morkan kilaboota baay'ee ciccimoo miti jedhanii ture. Kanaaf Premier League England, Champions League Awurooppaa fi Karabaa'uun kan morkachaa jiru Liverpool kana booda taphoonni jiran cimina isaanii kan itti murteessan ta'a jedhameera. Liverpool dilbata dhufu Premier League England Chelsea waliin taphata. Qormaanni jalqabaa Liverpool achumarraa eegala jedha Sky Sport. Yeroo ammaa kilaboota fooyya'insa gaarii mul'isan keessaa Chelsea isa tokkodha. Tapha Chelsea booda taphoonni ciccimoon Champions League Awurooppaatiin RB Leipzig waliin, Premier League England Arsenal waliin, Brighton waliin Premier League fi Karabaa'uun taphoota 2 qaba. Waliigalaan taphoonni 15 fuuldura Liverpool jiru. Real Madrid, Manchester City, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Tottenham,
kan dabalatee Liverpool garee dhuguma waancaaf ijaarame ta'uu kan murteessan jechuun imala kilabichaa kana tilmaameera. Liverpool waggoota 55 booda Nottingham Forestiin yeroo mo'ame harka 70 kubbaa to'atee taphatee ture. Hammi goolii galchuuf tilmaamame jedhame haalli taphattoonni Nottingham Forest isaan ittisan Liverpool qormaanni cimaan dhufnaan rakkachuu akka danda'u akeektudha jedhameera. Dabalataan yaaddoon Liverpool fi Arne Slot kana booda taphattoonni murteessoon miidhamaniiru. Tapha dilbata dhufuun Alisson Becker dabalatee Alexis McAllister, Harvey Elliott, Federico Chiesa ga'uusan kilabichaaf hin taphatan jedhamee eegama. Keessumaa miidhamni Alisson Becker yaaddoo guddaa Liverpoolii. Lammiin Biraazil Alisson Becker hanga sadaasa dhufuutti gara taphaa hin deebi'u. Goolii eegan kun bara kana Premier League Englandin goolii 2 qofa keessummeesse. Bakka isaa Kaalaar goolii eegaa cimaa ta'us akka Alisson Becker cimaa miti. Kun ammoo qormaata dabalataa Liverpool eeggatu jedha xiinxalli kun. Leenjisaan duraanii Feyenoord Arne Slot erga Liverpool leenjisuu eegalanii haala taphattoota jijjiiranii ittiin taphachiisan irratti rakkoo akka hin qabne himama. Sarara gidduu irratti Ryan Gravenberch taphataa murteessoo kilabichaa ta'eera. Sarara fuulduraa Muhammad Salah qindoominni Luis Diaz imala Liverpool keessatti taphattoota ga'ee olaanaa baataa jiranidha. Miidhama taphattootaa fi akka dafanii bayyanataniif Arne Slot kana dura Feyenoord keessatti kan waliin hojjetan ogeessa jabeenya qaamaa Robin Peter gara Liverpool qabatanii dhufanii hojii cimaa hojjechaa akka jiran himama. Kun ammoo rakkoo miidhama taphattootaaf furmaata ta'uu mala jedhamee eegama. Xiinxalaan kubbaa miilaa Sky Sport Richard Morgan Arne Slot taphoota dhiyeenyaa 4 kan injifatan taanaan qormaata marsaa jalqabaa darbuu akka danda'u ni mirkaneessa jedha. Dilbata dhufu qormaanni jalqabaa Anfield Roaditti Chelsea waliin taphachuun kan eegalu ta'a. Dogongorri VAR bara kana Premier League England raawwate kan bara darbeetiin wal bira qabame yoo madaalamu harka 80 irra teeraa jedhame. VAR bara kana liigichaan dogongora 2 qofa raawwachuutti himame. Abdurrahman Amin dabalata qaba. Straight red. Didn't look good in real time. And United have lost their captain. VAR Premier League Englandin hojiirra ooluu erga eegalee waggoonni 5 darbaniiru. Haa ta'u malee murteen isaan darbuu yeroo tokko tokko komii kan kaasuudha. Baroottanas dhiyoo viidiyoo assistant reefariin dogongoroota uumamaniin kilaboonni hedduun yoo fayyadaman gariin isaanii sababa isaa qabxii argachuu qaban dhabanii. Bara darbee ji'a waxabajjii keessaa kilaboonni Premier League 19 VAR akka turu yoo filatan Wolves qofatu teekinooloojiin kun liigicha keessatti itti fufuu hin qabu jedhe. Gama biraatiin qorannoon gaggeeffamee akka agarsiisutti deeggartoota liigichaa 5 keessaa 4 akka turu barbaadu jedheera. Akka koreen walabaa key match incident jedhutti bara dorgommii 2023-24 VAR murtoo sirrii hin taane 31 murteesse. Itti gaafatamaan abbootii murtee England Harvard Web dhimma kana yoo ibsan liigicha keessatti dogongorri VARiin uumamaa ture dhibbentaa 80 gadi hir'achuu kaasanii Premier Leagueenis murtee VARiin murtaa'an miidiyaa hawaasaatti fayyadamuun ibsu eegaleera. Haa ta'u malee teekinooloojiin samii automated offside teekinooloojii jedhamu onkololeessa yookiin sadaasa keessa hojiirra oolaaf eeggamaa ture hanga bara 2025tti harkifateera. Harka 80 dogongorri VAR hir'achuu kan himan Web ammas gama teekinooloojii kanaatiin waan eeggamu hunda akkaataa barbaachisuun waan to'annee natti hin fakkaatu jedhanii yeroo hundaa wanta jalqaba dogongora jennee yaadne sirreessuuf ilaalna kan jedhan Web wantoota akkasii adda baasuu irrattis fooyyeen ni jira jedhan. Bara kana qorannoon akka agarsiisutti hanga ammaatti dogoggorri 2 qofa akka mudate himuun kan bara darbee yeroo wal fakkaataatti wal bira qabame yoo ilaalamu dogongoroota 10tu ture jedha. Web itti dabaluudhaan VARiin murtee kennuudhaaf yeroo fudhatamus hir'isuudhaaf xiyyeeffannoon kennamee fi hojjetamaa jira jedhan. Bara darbee giddu galeessaan tapha tokkoon VAR ilaalanii murtee dabarsuudhaaf sekondiin 70 fudhatamaa ture bara kana 25tti hir'ateera. Ammas kana caalaa saffisuun murteen akka darbu gochuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Warreen VAR to'atanis sirriitti irra turanii xiinxaluu akka hin qabnetti himuun yoo dhimma baay'ee falmisiisaa ta'e abbootiin murtee VAR abbaa murtee sarara jidduuf akka dhiisan himaniiru. Didn't look good in real time. And United have lost their captain. Bara kana taphattoota Old Trafford Manchester United goolii 3-0 injifateen dursaan taphattoota Manchester United Bruno Fernandes kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahee ture. Harvard Web kaardii diimaan Fernandesiif kenname sun dogongora guddaadha jedhan. Fernandes balleessaa salphaa kaardii diimaa hin kennisiifne Madison irratti raawwate karaa cinaatiin tuqee taphatichi kufee abbaan murtee VAR Peter Bankisii fi gargaaraan isaa Simon Longi abbaan murtee sarara jidduu VAR akka ilaalu
eeyyamuu fi dhabuun dogongora uumaniiru. Dhibbaan dhibbatti kaardii diimaa hin kennisiisu ture. Silaa murtichi inni kufa jedhan. Bruno Fernandes tapha sanaan daqiiqaa 42 irratti kaardii diimaan bahuun Manchester United goolii 3-0 yoo mo'amu, kaardii diimaan Fernandes immoo oliyyannoo Manchester United gaafateen booda murtee dogongoraa waan ta'eef irraa ka'ee ture. Jijjiirran Laamin Yaamaaliif mallaqni olaanaan dhiyaatus Baarseloonaan fudhatamaa dhabsiisuu himame. Pirezidaantiin Baarseloonaa Juan Laporta jijjiirraa Laamin Yaamaaliif yuuroo miliyoona 200 miliyoona 50 dhiyaatus nuti harkatti didne jechuun himaniiru. Pirezidaantichi kilaba Yaamaal mallatteessifachuudhaaf gaaffii dhiyeesse maqaa himuu baatanis kilabii Firaans PSG ta'uu akkan oolletu shakkama. PSG'n gatii riikardii jijjiirraa taphattootaa kana dura Neemaaritti baasee ture yuuroo miliyoona 200 fi miliyoona 22 fooyyessuudhaan Laamin Yaamaal mallatteessifachuuf hojjechaa jira jechuun ganna darbe Mundo Deportivoon gabaasee ture. Barruun kubbaa miilaa Speen irratti bal'inaan barreessu Maarkaan ammoo akka ibsetti Baarseloonaan mindaa taphataa kana dabaluudhaan waliigaltee Yaamaal hanga 2030tti dheeressuuf karoora qaba jedhameera. Dargaggeessi umrii 17 Laamin Yaamaal akkuma Lionel Messi fa'aa akaadaamii Baarseloonaa La Masiyaatti guddachuudhaan Baarseloonaa irra darbee garee biyyaalessa Speeniif bu'aa guddaa buusaa jira. Yaamaal waliigalteen kilabicha waliin qabu bara 2026 xumurama.